tusi male jiruntiya walwallanu gandabre horubaya arbadani wanargani gotakake eroromo sabutu karerombiya Baruta derada faldamne undike jalala walyane adafa pachane varere mal kabayo tokuma wala fere tabako yo adam babatu tabuma do gabre no babtu Allah le jirubi tilale Toko taubi bacau walin madale Loti pon toko kanadan basale Walin tola Kalorogo dike wale gale Wadin kita tusi male jiruntiya walwallanu gandabre horubaya arbadani wanargani gotakake eroromo sabutu karerombiya Gabruma bardera jibine Tanke dura kadu wadabane Alaba toya bitu ganama Sifare gamaromo kumatama Ammayon sidamne jirana Tokotane wadale sidamna Allah le jirubi tilane Toko taubi bacau walin madale Loti pon toko kanadan basale Walin tola Kalorogo dike wale gale Wadin kita tusi male jiruntiya walwallanu gandabre horubaya arbadani wanargani gotakake eroromo sabutu karerombiya Sababe sablame nukesa Kabaja pinirgasa jabesa Munama kabajuna tatenya Afrika dabatano pakenya Munama kabajuna tatenya Afrika dabatano pakenya Allah le jirubi tilale Toko taubi bacau walin madale Loti pon toko kanadan basale Walin tola Kalorogo dike wale gale Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kun miidiyaa walabummaa Oromiyaati. Qophiin keenya kar'aa amma jalqaba haga xumura qophii keenyaa akkan waliin turtaniin affeerraa kenna. Qophii keenya kar'aatiin waraanni Tigraay Ufduubaa deebi'uun Oromoottii maal fiduu danda'a ka jedhu irratti marii ka goonu ta'a. Marii kana taasisuuf keessummoonni lama as na biratti argamanii isaanillee Obboo Leenjisoo Horootii fi Obboo Mahaamad Muumeeti. Keessummoota keenya baga nagaan gara miidiyaa Oromiyaa dhuftan. Dr. Bayan atis hedduu galatoomii sagalee walabummaa Oromiyaa irratti nu affeertee
akka yaada qabnu kennanuuf carraa nuu kennu keessatti hedduu galatoomna. Anis baga nu horseetti asirraa kan jedhu galata guddaa qabdaa siin jedha. Galatooma. Hayyee ka suduudumaan gara marii keenyatti seenna. Akkuma beektan amma torbaan lama gahuu fi waraanni Tigraay naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraa keessaa bahee gara Tigraayitti deebi'ee jira. Waraanni Habashaa immoo haga daangaa duuka deemuun daangaa gaaniitiin Tigraay keessan seennu jedhanii irraa dhaabataniiru. Mee waraanni Tigraay naannoo Amaaraa fi naannoo Affaar keessaa bahuun kun biyya sanitti nagaa yookiin immoo nagaaf tasgabbii waaraa fida jettaniitiin yaaddu. Galatoomi Dr. Bayaan waraanni TPLF lafoota duraan qabatan irraa bahanii gara naannoo isaaniitti deebi'uun maaliif kajuu Oromoo irratti rakkoo akkamii fidaa kajuu. Ibbooda akkaataan itti waraanni Tigraay lafa bal'oo kana yeroo gabaabduu keessatti qabachuu danda'e. Tigraay akka uummataatti uummata tokkummaa qabu. Uummata dantaa isaanii eeggachuu irratti akka gaariitti beeku jechaadha. Biyyattii sanii bara 1991 irraa jalqabanii hanga bara 2018tti waggaa 27 ol bulchanii jiran jechaadha. Akka jirutti dinagdee biyya sanii to'atanii waliigalatti biyyattii to'atanii qabeenya sii to'atanii waan hunda to'atanii akka gaariitti irraa fayyadaman jechaadha. Humna guddaas ittiin ijaarratan jechaadha. Tigraay amma yeroo ammaa kana keessatti gaafa Afrikaa irraa humna guddaa waraana well training 300,000 ol qabdi jaamee herregama. Eritiraatti aantee namni waraana guddaa naannoo sanii qabu isiidha. Akka jirutti yeroo waraanni mootummaa Itoophiyaa eega biyyattii isaanii qabatanii gadhiisan booda akka jirutti uummata isaanii mobilaayiz godhanii lafa bal'oo san faca'anii qabatan jechaadha. Lafa bal'oo san amma Walloon naannoo Amaaraa kana naannoo Afariin lafa hedduu qabatanii akka yaadamaa turetti akka herregamaa turettis Finfinnee yeroo gabaabaa keessatti dhuunfatanii kajuutu yaadamaa ture. Garuu dubbiin akkas hin taane mootummaan isaanii waliin lolaa jiran mootummaan Itoophiyaatis meeshaalee ammayyaa hedduutti dhimma bahuudhaan humna isaanii dubbee rukutuudhaan dadhabsiisuudhaan akka isaanii naannoo isaaniitti deebi'an godhee jira. Moohamuu agarsiisaa moohamuudha akka dursan humna guddaa lafa bal'aa kanarra facaasanii ittiin loluu dadhabuurraa naannuma isaaniitti deebi'anii ittisuudhaaf naannoo isaanii ittisuudhaaf waan dirqaman natti fakkaata gama kiyyaa. Anillee wanti guddaa irreedhaan jiru garuu kan jedhu barbaadu akkuma amma jedhame biyya kana guutuu waggaa 27 warra bulchaa ture. Haa ta'u malee bitti kun gaafa aangoo ishee irraa dargaggoota Oromoo saba Oromooti irraa darban biyya ofiitti deebite. Amma ammoo biyya ofii irraa deebitee taa'uu irraa diddee maaliif biyya naannoo ollaatti irraa duuluu jalqabde kan jedhu gaafii tokko. Odoo jal'iftee ta'e nageenyi sun bu'uu dhagamaan jiraatuu danda'a. Affaariin Amaadhatte maaltu barbaachisaa ta'e Finfinnee galla jedhanii itti socho'anii garuu kana inni gala jaatti warri addunyaa kunillee keessatti warri dhiyaa kun hanga guddaa hafarsaa ture oduu kana dhiyaattee jedhaa turanii oduun amma akkuma amma jedhame sanii mo'atamanii duubatti deebanii mana ofiitti deebanii gaafii amma nagaa waaraa hin buusa akka jedhu kun short time keessatti yeroo gaamii keessa waan buusu natti hin fakkaatu. Godhadhaa ima jira ammallee jarri hin dhaabanne jedhan malee diroonii kanaan bakkeessiin socho'aniitu dhadhaa jira militariin seenne malee. Long yeroo dheeraa keessatti maaliif jiyoogiraafii lokeeshinii itti jirtu marfamuu sabaanaa namni hundaa isaan jibbuu diin ofii guddisuu isaanii sanirraan kan ka'e saba irraa waan jedhaneef lola guddaa dheeraa ammaa achi deebisanii waan ollaan qabanii waan isaan gargaaru waan hin jirreef lola guddaa
deebisanii hin danda'an Ufduraaf yeroo dheeraa keessatti bu'uu danda'uudha. Yeroo dheeraa keessa bu'uu hin danda'a. Maaliif lolli isaan sisteenii maanooritii laandi lookidii lafaan gonnoon qabanii afoofseetiin qabanii jibbama ollaa ofii keessaa uumanii kanaaf lola guddaa yeroo dheeraa deemnee hin danda'u. Weebbii sabni kunillee rakkina irraan kan ka'e gara san deemuun yeroo dheeraa keessatti mala kan jedhu mataa kiyya keessa jira. Wanni hubatamuu qabu nagaya waaraa buusuu ni danda'a kajaamu akkuma amma Leenjisoo jedhee rakkoon guddaan amma gaafa Afrikaa keessatti rakkoon guddaan jiru biyyoonni gaafa Afrikaa kun walitti bubu'uu kana heddummeessuuni Oromoon ifta'uu dadhabuurraa hamma qabsoon uummata Oromoo jirtutti hamma gaafiin uummata Oromoo hin deebinetti nagayni waaraa gaafa Afrikaa keessatti bu'uu hin danda'u. Maaliif hundi hanga humnaan Oromiyaa qabatanii dinagdee Oromiyaa saamuu danda'anitti uummata Oromoo keessaa humna baafachuu danda'anitti walirratti bobba'uu kana hin dhiisan seenaa Habashootaa irraa yoo baranne. Fakkeenyaaf amma wayyaaniin akkuma biyyattii qabatteen 1998 Eertiraa irratti lola bante jechaadha. Lola sanirratti kan wareega qaalii kafalee uummata Oromooti jechaadha. Biyyoota ollaa kana reebuun impaara Itoophiyaa kuni humna rakishaa, humna gartee abbaan qabne, qabeenya abbaan qabne Oromiyaa fi Oromoo saamuu fi akka fedhanitti itti dhimma ba'uu waan danda'aniif biyyoota ollaa kana hunda saboota ollaa hunda jeequu danda'anii. Kanaaf hamma Oromiyaan walaban taanetti rakkoon gaafa Afrikaa kun ni dhaabbata jedhamee yaadamuun ulfaataadha jeetii yaada. Ayyeeka gaafii kenna kalammataatitti ceena. Eega waraanni Tigraay kun gara naannoo ofiititti deebi'eetiin jedhe mee haalli kun Oromiyaatti akkuma marii kenna irratti akkuma mata duree marii kenna irratti argisiifne waraanni Tigraay Ufduubaa deebi'uun Oromootti maal fiduu danda'a ka jedhu kana akkamitti ilaaltu? Waraanni Tigraay Ufduubaa deebi'uun dhiibbaa akkamii Oromoo irratti fida? Gara lachuutu Oromoo irratti rakkoo fida. Tokko humnitii TPLF kun uummata daangaa isaaniitii ala sossoohuun kaayoo qaban garsiisa. Humni kuni humnuma sagaltamoota keessaas osoo adda bilisummaa Oromootii wajjin hariiroo gaarii qabu tuffiirraa kan ka'e OPDO jaaree OPDO san akka meeshaatti itti dhimma bahee waggaa 27 Oromiyaa qabatee qabeenya keenya saamaa ture. Uummata keenyaas akka malee miidhaa ture. Gootawwan qaqqaalii hogganoota ciccimoo adda bilisummaa Oromoo qabsoon yeroo dheeraadhaa horatte hunda galaafatanii hatta biyya keessatti qofatti illee osoo hin ta'in dirree lolaa qofatti illee osoo hin ta'in biyyoota ollaa keessatti illee aloolanii ajjeesaa turan jechaadha. Miidhaa guddaa Oromoo irraan gahan. Ammaas kaayoon isaanii osoo biyyattii deemfatanii dhuunfatanii waan gaarii nuu yaadanii kunoo hoodhaa bilisummaa jedhanii tarkara nuu kennanii jedhanii yaaduun abjuudha. Habashoonni kuma mala isaanii gaafa aangoo deebi'an dhiitanii sibitu waan fedhan sirratti hojjetuun aadaa isaaniiti. Kanaaf Oromoon isaanii wajjis dhaabbatuun hasaaraa guddaa qaba. Isaan yoo dhufaniis yoo dhufuu baatanis nuuf rakkoodhuma. Maaliif amma isaanii wajjin namni gariin namni Oromoo amma akka jirutti yogguu laallu humna kanaa wajjin diina kiyyaa fira kiyyaa waliin dhaabbannee mootummaa amma jiru kana kuffifnaa hajuu fa'aadha akka wannitti akka faashinaatti itti dhimma baha. Rakkoon keenya hangam takka uummata keenya jaarree uummata keenya qopheessinee jirra. Hangam takka Oromoon kun yaadaan walii galee diina alaa itti dhufu firraa ittisuudhaaf qophiidhaa hajuu laaluu nu feesisa jechaadha. Oromoon sadarkaa sanirra hin jiru. Oromoon amma jaarmaya hin qabu, hoggana hin qabu. Yes, namni qawwee hidhatee lolaa jiru jira. Kun ammoo humna Tigraay wajjin baalaansii yoo godhe, humni Tigraay humna guddaadha, humna mootummaati. Yoo Tigraayitti irkattee mootummaa kana qabatan akka itti bahasaa ifaadha jechaadha. Haalli haaluma keessa turreetti deebi'u ta'a. Inni dogoggorri guddaan yogguu cufa mooraa Oromoo keessatti dalagamu hojjetamaas ture, kasaaraas fidaa ture.
osoo ummata keenyan qopheessine osoo rakkoo Oromoo jidduu jirtu furree ummata keenyan qopheessine alagatti hirkachuudha. Osoo rakkoo keenyaa waliin gatteenyee amma rakkoo qabnu akka Oromootti waliin gatteenyee fixachuun furmaatatti godhuun akka gaaraa nutti ulfaata. Garuu alagatti hirkachuun akka baalaa nuu salphata. Kuni maaliif ta'a? Akkamitti ta'a? Osoo saba keenyan qopheessine muuxannoo amma dura qabnurraa qophii dhabuurraa saba keenya mari'achiisuu dhabuurraa alagatti hirkatuun khasaaraa nutti fide. Ammaas taanaan ilaalchinni ummata keenya keessatti wanni kun uume rakkoodha. Rakkoo tahee jira jechaadha. Fakkeenyaaf wayyaaneen kun dheengadduma ummata kana akka malee miiti. Akka malee maqaadhaaf waan uummanni Oromoo qabsoodhaan argate. Fakkeenyaaf duuba deebisuu dadhabuurraa akka qubee afaan Oromootiin barachuu kana adda bilisummaa Oromoo lafa kaa'e. Adda bilisummaa Oromootu uummata Oromoo fudhachiise. Duuba deebisuu hin danda'an. Siistemaatikaalii irratti hojjetaa turan Oromiyaa kajuu adda bilisummaa Oromootu daangaa sararee lafa kaa'e. Kan haquu danda'an hin danda'an. Waan hin dandeenye itti dhiisanii hamma olaantummaa siyaasaa naannoo sanitti qabaatanitti itti dhiisan jechaadha. Kana hunda nu godhanii maal jedhanii namni keenya Tigreen nu goone qabsoo keenyaan arganne ibbooda hin deebifne. Haa ta'u immoo madaa isaan waan balaa ummata keenya irratti fidan madaa sana osoo uummanni keenya dagatiin osoo namni harkirraa cirame miilli irraa murame maatiin irraa ajjeefame hundi arra lubbuun jiru madaa san yaadatu qabsoo Tigraayin Maqaletti galchite immoo qabsoo uummanni keenya qeeroo 5,000 itti wareegee humaa ibraa dhabee jaarmee tokkollee ibraa dhabee uummanni kun ka'ee harka duwwaa lolee firraa kaasee Maqalee galche jechaadha. Osoo kunuun qoorin ummata keenya keessatti arra Tigraay wajji dhaabbattee oguu dhiyaattu ilaalcha hamaa uumeetis jira. Isa kana gaagartee ummata mari'achiisuu dhabu. Ilaalcha ummataallee dhawaata onnee ummata fi ilaaluu dadhabu ummatichumaa utuffatuudha natti fakkaata gama kiyyaanii inni sun dogoggora ture. Osoo har'a kophaa keenya dhaabbanne maaliif nafxanyattis hirkachuu hin qabnu Tigrattis hirkachuu hin qabnu. Ifirratti hirkachuu ummata keenya irratti hirkachuudhaan osoo qabsoo goone kabajaa qabna. Har'a maqaan badaan adda addaallee nuuf hin kennamu. Baandaadhaa shaneedha jedhanii har'a sabboontota Oromoo meeqaatamtu ajjeefamaa jira. Kun hundinuu hin ta'u ture. Diinni immoo waan sitti hirkatuuf tooftaa qaba jechaadha gartee. Kanaaf silaa sirriitti itti yaadamuu turra ture. Yes, ilaalcha hamaa uummata keenya gidduutti uumee jira. Uummanni akkamitti wayyaanuma qaleessa nu miite nu ajjeef harka nu mirti miila nu cirti gootota keenya meeqa dhabamsiiftee wajji akkamitti dhaabbatanii eenyu kajuu Oromoo gidduutti gaafii kaasee jira. Kanumaan jechuu danda'a gaamte. Galatooma Obboo Mahaamad. Ji'a afuriin dura waboo fi humni ittisa Tigraay TDF ka jedhamu waliigaltee godhanii turan. Yeroo waliigalteen kun godhamu waboon TPLF nyaapha Oromoo tayuu odoo beeku waliigaltee kan irraa faayidaa guddaa argadha jechuudhaan waliigaltee sana akka ta'u godhe. Amma akka arginutti TDF sokkee waboo gatee gara biyya ofii galee jira. Waliigalteen sun yoo godhamu uummata Oromoo keessatti yaadni lama akka dhalatu godhee jira. Yaadni tokko waliigalteen kuni bareedaa, waliigalteen kuni faayidaa uummata Oromootiif qaba, biyyillee aangorraa kaasuuf nu gargaara ka jedhutu ture. Yaadni biraa immoo akkuma amma reef Obboo Mahaamad kaasanii wayyaaneen yookiin Tigreen diina keenna waggaa 27 uummata keenya kolaasee uummata keenya hidhee qeerroo teenna 5,000 ka ta'u ka galaafate madaan sun odoon qoorin nyaapha Tigree waliin waliigaltee hariiroo godhachuun gaarii miti ka jedhu. Yaanni kun mee waboof faayidaa moo kasaaraa jettaniitiin laaltu. Odoo gaafii kiyya kana naan deebifne mee viidiyoo jaarsonni biyyaa waa'ee kanarratti yaada isaan kennataniif dubbatan laallee achumaan wal qabsiiftaniitiin naa deebiftanii. Inni biroo ijoollee teenya warra ilmaan Oromoo taatan abbootiin gadaa bahaadhiyaa wal gaafannee jara jiraa keenya dhabamsiifte jara miila nu murte kan madaan nutti hin fayyin alaabaa maqaa Oromootiin qabattanii alaabaa wayyaanetti hiitan
safuusanii oliin jirtu maa alaabaa akkasitti Oromoon jaalattu maa salphiftan ifillee maa salphiftan maqaa keetiin waggaa 27 ummanni Oromoo du'aa hidhamaa biyya ari'amaa bahe san hunda dagattee qabsoo osoo ati nuuf hiddellee waan tokko qabsoo ilmaan teenna qeerroof qeerrittiin teenna isin nu gattanii biyyaa baatanii nu isin maqaa keessaniin hidhamaa miidhamaa turre eegasii ilmaan teenna rakkoon itti jabaannaan harka caaftee biyya nurraa baafte dhiiguma ijoollee 5,000 san eessa keettanii alaabaa Oromoo alaabaa Tigreetti hiitan safu Leenjisoo ammallee dhageenne si'a waan jedhanii irra sii deebi'aa wanni jedhanii jaarsonni kun warra abbaa gadaa sikkoo mandooti abbaa gadaa odaa roobati sikkoo mandooti maaliif addan qabsaa'inii maaliif alaabaa adda bilisummaa Oromoo alaabaa Tigreetitti hiitee ka jedhu akkamitti ijoollee 5,000 ka Oromoo wareegaman kana dhiiga kana bira dabartaniitiin kana gootanii ka jedhu haasanii kanarratti yaada maal jettan? Bareeda. Odoo san jenneen dura gaafii duraan isaan yoo Tigreen dhuftee fi yoo dhufuu baatte Oromoo maal qaba ka jettu isaan deebisuu barbaada. Gaafiin suni Oromoon Tigree odoo deebitee dhufte hammeenna Oromoo ka jiru caalaa irratti hojjetti. Oromoo ka bakkeessanii buqqise Tigree ka bakkeessanii buqqise Oromoo dhiiga isaaniitiin buqqisanii aariin hadhatiif Tigreen dhabdu Oromoo irratti akka ta'e namni hubatuma irra jira. Amaara irratti himin eenyuti aariin guddichisiin qabdu akkamitti Afrikaa keessatti tokkocha waraana ganaa ijaarannee jennee akkamitti kufuu dandeenya harka duwwaa akkamitti dhiibnee ba'uu dandeenya kan jedhu sun aarii sanii waan dhuftuuf hadha odoo deebite hammeenni isiin Oromoo jettu ka yoomuu impaara san keessan hin hojjette. Kanaaf itti ilaallamu irra isii wajjin ta'anii isii as deebisuun hammeen Oromoo irratti hojjetu ta'a sun. Kammaa kanatti yoo dhufne abbootiin gadaa dhugaa jedhan dhugaa lafa jirtu abbootii gadaa dhiisi odoo mal eenyu abiyyi odoo akkas jedhe dhugaa lafa jiru dhugaan lafa jiru irraa deekan hin danda'amu. Ilmaan Oromoo miliyoonaan fixxee kaadha qalamee jiru hagamii fixxee jagnoon Oromoo kan dhume harka isiitti kufe hagamii hagamtu adda odoo jiru jara kana wajjin taa'e adda maqaa adda bilisummaa Oromooti kaga 50,000 isii fixee adda bilisummaa Oromoo. Maqaa adda bilisummaa Oromootiin dhaqanii kan itti yaa'an. Adda hogganoonni adda bilisummaa eessa jiru? Kadha guutamaa hawaasaa eessa jiru? Kadha nadhii gammadaa fa'aa akka jiru eessa jiru? Kan mul'isa abbaa gadaa fa'aa eessa jiru? Dhiirri ilmaan Oromoo kan nyaachise isaanii. Qamadaa tasuun qamadaa biyya ambaatii fuutee biyya seensiftee akka tolcheerii gootee ajjeefte namni hin beekne hin jiru adda. Kumaatama ijoollee daa'immanii ijaarsaa guddoo isiin fidhe namni hin beekne hin jiru. Dhiinni isiin akka dhugaa sabni Oromoo alaabaa kana qabatee waggaa haganaa guutuu odoo dhaabni adda bilisummaa Oromootu biraa bahee bira hin jirre alaabaa kanaan dhumaa ture waggaa kana guutuu. Kanaaf nama kana jara kana wajjin ta'uun yakkumallee maqaa adda bilisummaa Oromootiin diina adda bilisummaa Oromoo nyaate qabsoo Oromoo nyaatu deebe ilmaan Oromoo nyaate biyya keenya saame isaatti waliin ta'uun yakka guddaa dogoggora kana kan jenne ilmi namaa godheen seenaa namaa keessa illee haqa dhagamee hin beekamu kun kan duraati. Seenaa kana biyya hedduu jireenya keessa biyya kolonii fa'aa lolee hundatu jira akkanaa ta'ee hin beeku. Kanaaf wanti ta'e kuni hammeena hamtuu Oromoo keessatti madaa guddoo adda bilisummaa irratti madaa guddoo saba Oromoo irratti uume dhuga madaan sun odoo hin qoorre adda. Faamilii irraa dhume kun taa'ee boo'aadhaa dheessa kadhabame eessa jira jedhanii hin argamne du'e mun jiraa hin beekan kan du'e fixaniin isaan lafa hatti adda eessa isaanii madaa guddoo qaba isaan keessa boo'aa jiru onneen isaanii dhiiga hachaasaatti dhiinni warra dhumee suni dhiinni warra dhumee waaqa boo'aadhaa waaqa iyyataadha dhiinni isaanii isa qabatanii jara kan dhaquun dhiiga isaanii isa irra tarkaanfatu jechuudha. Isaa irra ejjatanii tarkaanfatu jechuudha kan ijatu yakka kun wamaa wanti hodhofamu hin jiru ilmaan Oromoo kana dhumanii kanaaf akka yakkaatti akka waan badduutti laaluun nama irra jira. Wanti kana eentu kana godhe warri kana godhe anna fakkaatu ijoollee amma loltu kanaa miti dhugaa lafa qabdu warra duuba taa'ee aangoof
ijoollee isaa dhaltanatti taphatutu jira. Itti fayyadamutu jira. Aangoo barbaadu. Qabsoo walabummaa Oromooti warra deemaa hin jirre. Aangoof ijoollee kana baasanii akka ijoolleen kunillee dhumtu kadara godhaa jiru. Ijoolleen baatu kanaa miti kan qaban warra duuba taa'ee hojjetu. Diyaasporaa ta'ee biyya keessa taa'anii duuba taa'anii ofii hojjetu godhanii aangoo jedhanii nagoosheetii ittiin goona jedhaniin warra hojjetutu yakkinna kana saba Oromoo adda bilisummaa Oromoo irratti dhiiga ilmaan Oromoo irratti kan hojjete murna kanneen. Warri kunniin abashootaan kan addunyaa abashaanu akka abashaatiin guddaa akka abashaatiin yaadan akka Oromootittuu yaadan. Kanaaf diina kiyyaa fira kiyya jedhuun eessatti seenaa kameessa eessa jira. Isaan kan nu fuudhanii nu himuu barbaadan beektu wennaa lola addunyaa lammaffaa Ameerikaan fa'aa Biriitishiin fa'aa Jaarmanii irra goote isaan. Dhiiga wal jisse Ameerikaan Biriitishiin Faransaa dhiiga wal jissaniidhanii. Dhiiga waliin laaqannee be. Adooloojii wal mormu. Adhalleen jiraatu wal mormu. Kun wal mormu bakkee hunda jiru kan wal mormu adooloojii. Garuu dhiiga waliin jissine isaanii diinni kana misfixaaru bakka hundaa Rashaa dhaqee qabatuuf ka deemaa bakka hundaa akka deemu isa. Isarra waltaan waan hin fakkaanne walitti itti siyaasaa beenna jetteeta siyaasaa hin beenne. Manguddoonni kun akkana kaasa kun haadha warra baree doktor Profeesar jedhanii yaadu. Doktorii isaa kan baadiyyaa kan edukeeshinii isaanii akka isaan caalu mul'isa guddi. Akka isaan itti dubbatan sun akka isaan caala mul'isa. Digiriin kee gatiin qabu waraqata warii guuree qopheessee digirii itti argatuun riyaalitii laayifii namaa biyyaa beekuun garagara. Barumsi koo yoo riyaalitii isa dhugaa lafa jirtu san sabni itti miidhame san sabni itti dhume san bitti itti saamamte san yoo argine digiriin kee digirii miti. Digirii miti inni ittiin nyaatuuf kan hojjetu sabaas hin fayyadu jechuudha. Kanaaf wanti ta'e kun rakkoo saba keenya irratti yakka guddaa uumame jedheetiin ilaalan gama kiyyaan galatu. Ayyeeka Obboo asirratti Mahaamad gama keessan deebi'a. Akkuma reef jettan yaada lamatu jira jedhe tokko diinni diina kiyyaa fira kiyya ka jedhuun sammaraayyuu bu'aa keessaa arganna ka jedhuun bu'aa irraa argamutu caala kasaararra ka jedhuuni. Garuu akka amma arginutti kasaaratu irra caala jechuu hin dandeenya. Maaliif waliigaltee godhan sani warri Tigraay dhiisee biraa deeme. Waliigaltee yoo dura walii lolan sun illee hin jiru jechaadha. Kasaara. Gara biraatiin immoo OPDO'n waliigaltee kana akka carraatti fudhattee eetiin uummata irraa olola itti godhuun uummata itti waraana bilisummaa Oromootitti uummata garagalchaa jirti. Akkuma yaadattan asiin dura Fiqaaduu Tasammaa itti gaafatamaan paartii waajjira paartii Oromiyaa badhaadhina Oromiyaa wanni riphee lolaa lolachuu akka salphatti mo'atuun hin danda'amu maaliifi uummata keessa akka qurxummiin bishaan keessa jiraattu bishaan keessa jiraatti akka konvenshiinaal woorii sanii miti isaan balleessuun yeroo nama dhibaa wanna uummata wanna bahara irraa goggoysuu barbaachisaa akka jedhu waan akkasii dubbateera. Mee yoo ka dhagahamu taate viidiyoo inni jedhesan laallettiin kasaara moo kasaara miti wanni amma waliigalteen sun fideetiin jedhe. Ummata akka OPDO'n salphatti ololaan irraa garagalchitu akka qurxummii sanitti bahara irraa goysitu hin ta'u ka jedhu mee laalla yoo ka dhagahamu taate. Gaafii keessan irratti tokko tokko akkan argetti juuntaa guyyaa 15 keessatti mo'attanii dhuguma baa'oo shanee maaliif dadhabdanii humna dadhabdaniiti moo humna waan hin qabaanneef moo maal inni kan jedhutu ka'ee jira jechaadha. Konvenshiinaal waar kan ta'ee fi riphee lolaa kan jedhamu kun garaagarummaa mataa isaa danda'e qaba. Konvenshiinaal waar kan ta'e meeshaa gurguddaa qabatee birgeediidhaan maal ijaaramee fuula duratti kan waraanu jechuudha. Amalli kaabarratti ture kana ture. Saraawitiidhaan jechaadha raayyaan. Kan riphee lolaa akkasii miti amalli isaa. Loojistiikii uummata keessaa argata. Guyyaa siviilii ta'a. Uummata wajjin oolaa waltajjii isin gaggeessan keessa hin oolu. Odeeffannoon argata. Nama dubbatu ilaala. Galgala deemee immoo tarkaanfii sukkanneessa irratti fudhata jechuudha. Amalli isaa baay'ee wal xaxaadha. Kana balleessuun kan danda'amu akkuma qurxummiitii. Baay'ee qaadifama hin dhagamu. Irra isin deebi'aa wanni inni jedhaatiin jiru akkuma reef jedhe sani riphee lolaa
balleessuu wanni dadhabneef uummata keessatti dhokata ka jedhuufi. Kanaaf amma yeroo ammaa kanatti uummataan kun olaala waraanni bilisummaa Oromoo isaan akka shanee jedhaniisu waraanni bilisummaa Oromoo isiniif lolaan jiru diina keessa waliin dhaabate juntaa waliin dhaabate jedhaniitiin olola akka isaan godhanii uummata kana immoo akka salphatti amansiisan hin godhu kasaaraa miti kun mee obbo Mahaamad maal jettu? Dr. Baay'ee hedduu galatoomii. Laali Habashaani Oromoo ganuu har'aa miti. Hin dhagahamu. Hin dhagahamu. Hin dhagahama na biratti. Si biratti hin dhagahama ayyee. Habashaan Oromoo ganuu kana har'aa miti ka jalqabdee durirraa kaaftee ganaa turte jechaadha. Fakkeenyaaf TPLF yoo fudhannee TPLF har'aa miti ka Oromoo ganuu eegalte. Fakkeenyaaf bilisummaa Oromoo TPLF EPLF ta'anii yeroo dargii lolan hariiroo gaarii waliin qabaachaa turanii. Gaafa sanis ni gantee jechaadha. Ganteetu humna addaa Oromoo irratti jaartee OPDO ittiin waggaa 27 nu bitaa turte kana nurrattuu jaartee jechaadha. Gaafa sanis tuffiirraa haateeti. Har'allee Oromoon tuffatti Tigreenoo dhugaa dubbanne waan barreeffamaanis jajja'amuu fi hoogganoonni isaanii kun waan Oromoo irratti jechaa turan yoo laalte tuffii hamaa qaban. Wanni hubatamuu qabu laal bara kan maajoritii maanooritiitti deebisuu dandeenyaa jee eenyu hooggana TPLF Mallas Zanaawiiti jechaadha. Barri manni hidhaa afaan Oromoo dubbataa itti ja'amees barmoo wayyaaneeti jechaadha. Kun hundinuu ilaalcha isaan Oromoof qabanii fi rakkoo isaan Oromoo irraan ga'an mul'isa jechaadha. Haa ta'u wanti guddaan tokko amma kan sila Oromoon hubatuu qabu kaayoo keetiif alagatti irkachuu hin qabdu. Alagaani kaayoo mataasaa akeeka mataasaa qaba. Waan galmaan gayatuu barbaadu qabaaf sitti hirkata. Nuti immoo uummata keenya irratti hirkachuu dhiifnee hoggu cufa waan alagatti hirkachuu kana fardeessinaa. Kuni yeroo hedduu nu kuffise jechaadha. Fakkeenyaaf bara 2005 keessa ulfoon waggaa meeqa booda agoobarri tokko ijaaramee ture. Humnoota bilisummaa Oromiyaa kajuu ijaaramee ture jechaadha. Isa san jabeessuu dhiifamee akka diigamu akka kaayoon isaa galmaan geenyeef irratti hojjetame AFD ijaaran jechaadha. Humnoota nafxanyaa wajjin qinijjitii wajjin. Humni sun har'allee warruma PP ta'e jechuudha. Amma warruma akka Ilushaa Walfaa, Biraanuu Naggaafaa, Burtukaanfaa wajjin kan AFD ijaarame har'as jarri kun PP dhuma jechaadha. Achuma jiranii alagatti hirkachuun hogguu cufa Oromoon ni diiga malee Oromoodhaaf tolee hin beeku. Kanaaf alagatti ceehuun kuni Oromoodhaaf hin fayyadu. Oromoon yoo akka Oromootti walitti hirkate, yoo akka Oromootti yoo walii gale garaagarummallee qabaatu, yoo national interest isaa dantaa waloo isaa irratti walii galee waliin qabsaa'ee qofa milkaa'uu danda'a kajuun qaba. Fakkeenyaaf amma waan amma viidiyoo agarsiifte kana Faqaaduu Tasammaa waan jedhee qurxummii ajjeesuuf bahara gogsuu qabnaa kajee kuni jecha faashistiidha. Faashistiidha kuni maal jechuu barbaadeeti? Yookiin namtichi kuni doofaadhuma nama waan hubanne jechaadha. Yookiin faashistiidha jechaadha. Oromoo dila kana fixeetiin nama isaanii lolu dhabamsiisaa kajuu kuni gaaja faashistiidha. Abjuun isaa abjuu hamaadha. Yaadni isaa yaada hamaadha. Garuu milkaa'uu danda'a waan akkasiitiin hin danda'u jecha faashistiiti. Diina hamaadha jechaadha. Akkasitti namni yaadu takka ibin warri Habashaalleen Tigreelleen akkasitti yaadne waan hamaadha Oromoodhaaf yaade milkaa'u jechaadha. Sunis waan hin danda'amne jechaadha. Sodaachisuudhaaf waan adda addaatiif waa jechuun ni mala. Garuu jechisaa faashistiidha. Kun egaa uummanni keenyaas dhiisu haalli akkasiitis uummata keenya ni mudata jedhee yaadu. Maaliif uummanni keenya osoo waliigaltee qabaatee osoo marii qabaatee warroonni akkanaa kun amma akka Fiqaaduu Tasammaa kun fa'aan warruma kaleetti ergamaa ture. Har'a uummata Oromoo irratti bifa kanaan hin qoosanii kajuun qaba. Rakkoon garuu kan nuti irra haasa'uu qabnu ani rakkoon guddaan
diinni guddaan Oromoodhaa Oromoo ta'ee jira amma. Maaliif Oromoon kun waanuma takka waan irratti walii galu dhabe? Maaliif Oromoon kun akka biyyaatti national interest fedhii wanni dantaa waloo kana hubatu dadhabee yeroo hunda fi wal diigaa wal balleessaa wal irratti qabsaawaa alagatti fiiguun kun yoomnurraa dhaabbata. Kanaaf ar'alla kufaatiin hamaan nuti akka Oromootti akka sabaatti keessa seenne hin jiru. Yoom dhaabbannee if laalla. Amma wal moohuudhaaf Oromoo wal moohuu hin danda'u. Kana jala muree hubatu qaba namni warra nu dura dhaabbatu hunda humnaan moonee caccabsinee binna je'ee namni yaadulleeni Oromoo yoo wal dhabe wal moohuu hin danda'u. Oromooni yoo taa'ee mari'atee akka aadaa isaatti akka sirna isaatti taa'ee mari'atee waloodhaan waa murteeffate qofa injifata. Kanaafuu warroonni akkasii yaadan rakkina Oromoo kana rakkina Oromoo jidduu jiru maddi dhiisanii walhubannoo dhabuu Oromoo jidduu jiru kana maddi dhiisanii humnumaan waa goona yoo jenne hin dandayamu. Sunis Oromoo jidduutti humniti hin hojjetu marii qofaatu hojjeta. Kanaafuu namuu bakka jirutti dhaabbatee if laalee dantaa saba kanaatii fi dantaa Oromiyaa eeguudhaaf waliigaltee hunda keenyaa barbaachisa jennee bifa saniin yoo asirra ifanne malee haalli amma keessa jirruu fi itti deemaa jirrulleen gufuu guddaa gara fuula duraatti nutti uumaa qajuun qaba. Dr. Bayaan. Ayyee galatooma obbo Mahaamad. Obbo Leenjisoo mee san irratti wanni dabaltan jira? Bareeda waa'ee amma Fiqaaduu Tasammaa jedhe kuni waan haaraallee miti beektu. Wanti jechi kana eessaa fudhatame yoo jedhani duri maa'ootu bara qabsoo kana godhan bara Jaappaan fa'a biyya isaanii weerartee jette. Karaa kanaan akka ittiin mo'atan feerii baase. Booddaas addunyaa keessa fudhatanii warri qabsaa'ota ittiin qabsaa'an ture. Akkam jiru inni waan kan jedhu qurxummiin akkuma bishaan daattu warri riphee lolaannee saba isaa keessa akkas deema. Saba isaa keessa deeme. Ka gargaaru saba isaa jechuudha. Intelijeensii qabu saba isaa irraa jechuudha. Gargaarsa ka argatu karaa hundaanuu lolee bu'aani kanarraayyee jedha. Kanatu kanaafi hedduu baaressaa kana keessatti loltuuni akkami saba isaa ulfeessuu akka danda'an himaas irratti akkami ulfina guddaa kabajaa guddaa meeshaa ati yoo qabatte tokkollee nama irraa waa fudhatu hattuun akka hin danda'amne waa tokko meeshaa biyyaa cabsuun akka sabni si fudhatee si jaalatee adoo waan loltuu saba amansiisu sirra jira jira. Sabni isaan booda si wajjin dhaabta intelijensiin keessaa fayyada. Kasii kennusa yoo diinni achiin kakkattisitti garaan dhufeessi ati itti hojjetaa jira. Kanaaf inni akka keessa daakayya akka deechaati ma'ooni goreellaan wayim riphee lolaan sabaan hin gargaaramne akka qurxummii bishaan keessaa baateeti jedha. Argatee bishaan hin baate jechuun du'e jechuu miti. Ati sabni yoo sin gargaarre akkuma qurxummii bishaan keessaa hin duutaa jechuu isaati. Amma kana fuudha jarri kunniin argite waan kanatti biyya hedduutti itti fayyadan. Diktaatiroota faashistoota itti fayyadan. Saba ofii fixuun. Amma keessattuu eenyu biyya Laatiin Ameerikaa kana keessa biyya Gaatemaalaa jedhamtana Ameerikaa irra kaayatee kan sabaan filam irraa darbachiisee humnaan 1954 irra nama ficcisiisee biyya san keessa maajootiin biyya naatii fi biyya naatiin Ispaanishii maanootii irra wanta godhee irra ijaarsee maal jedhamni kuni akka exactly waan maal jedha akkuma waan amma ma'oon jedhe san jedha beektaa goreellaan qurxummii jedha namichi kana jedha jeneraalichi kun qama fudhatee yoo Ameerikaan gargaaru kun sabni bishaanii jedha ani jedha saba kana qaabu saba kana keessa amma lola hin deema goreellaan lola kan lola kana dhaabee qabbaneessuuf hanga biyyi kun awwaalatti jijjiiramtu gara duubaan deebi'u jedha nama fixu jedhaadha inni argite hin fixe inni sunillee hin fixe argite akkas jedhee namni kun Ameerikaan gargaarama namni kun irra baasee intelijeensii Ameerikaati saba maayaa jedha akkas fixaa turan waggaa haga 1954 hamma 1996 akkas nama kana saba maajootii fixaa turan kan ittiin hojjechiisaa jiru Ameerikaa. Eera kana fudhate namichi kuniin nam jechi isaa kun hamtu akkuma yaadne hamtu faashistootaati hamtuu diktaatorri saba isaa irra hojjetan kun akkuma itti ilaalu isaan gara galchaniit
akka itti godhan nama argitanii. Kanaaf maal jedhaa namichi kun beektaa? Ajaa'ibuma jetta. Yoo akkuma exact yoo fiichii yoo qabuu hin dandeenye laga gossuu jedha. Isuma kana jedhaa bee. Kanaaf yoo kana saba fixu jedha. Namichi kun jedha. Koppii isaa haasa'e namichi kun. Akkamitti odoo dhaabumti isaa kunuu namicha kana. Yoo dhugaa dhaabatu ofiin dhaaba dhugaallee ta'uu dhaabate nama kana saba isaati akkaa jedhu isa keessa maaliif of keessa dhiisee taa'an. Yoo maatiin wanti gaara dhabe apoloojii gabbee saba kanaaf godhuun irra jiru sila jecha isaa kanaaf. Kanaaf jechi kun sanyii Oromoo lafaa haquu irra kan wayyeeffate bakki inni fudhatame kan riivoluushinaan itti qaqqab gara galchanii saba irra akka sabni godhu. Kun kan jedhu goreellaan sabni gargaaree akka bishaan qurxummii keessaatii baate maali kasi ati saba keessa hojjettaa sabaaf hojjettaa saba masiin. Kun ammoo garagalee kun kan argine. Kanaaf anna fakkaatu kun yakka guddaa namichi kun achi keessaa sila jiraatuun irra hin jiru. Sabni Oromootu maa cadhise. Isa dhimee nama dhaaba sanuu isa maa cadhise. Dargaggoo Oromoo maa cadhise yoo akka ta'u kana. Beekaa Oromoo maaliif cadhise. Abbootiin gadaa maa cadhisa yoo inni akkana jedhu yoo akkana jedhu kana. Dhagaaniiru yoo hin dhageenye hin beeknu. Ingilii miidiyaan biyya si hagama hin beekna. Eenyu akka dhageessisan eenyu akka hin dhageessisan illee jalatti godhaa. Kun odoo jiru akkamitti cadhise sabni nama saba lafarraa duguuga jedhutti. Kanaaf yooti inni hojjete kun faashistummaa yaada hojii faashistiiti jechuudha. Naazism jechuudha. Akka naazism of tokko fixu jechuudha. Kanuma jechuu barbaadan gaba kiyyaa. Ayyee galatooma sirni kun paartiin badhaadhinnaa kun fi sirni amma biyya bulchaa jiru kun akkuma naazii faashistii sani jettanii faashistummaan akkuma beekamu akkuma sinuu quba qabdan dhiyoo tana karrayyuu abbootii gadaa akkuma isaan nagaan ofirraa ta'aniitiin aadaa ofii kabajataa jiranitti fuudhaniitiin ajjeesanii fixanii maqaa shanee itti maxxansaniiti. Kanaaf amma waliigalteen kun inuu caalamattuu nama maqaa shanee itti baasaniitiin akka fixan godhamee Obbo Mahaamad waliigalteen kun bara dheeraaf hammeenna bara dheeraaf uummata Oromooti irratti geessa jettanii yaaddan yoo hammeenni dheeraa akka geessu taate maal isiniif fakkaata? Waliigalteen waboo fi warra Tigraay waliin godhame jechuu kiyya. Xiqqoo hiikoo qaba yoo dhageessin beeku kan kee. Isa jenne bari amma waliigalteen suni warri waliigaltee sanii mallatteessinee jiru akkatti yaadan hin beeku garuu dogoggora guddaadha jennee jirra. Dogoggora maaliif har'a uummata keenya irratti ilaalcha uummata keenya irratti rakkina guddaa fida. Uummata keenya hedduuttis rakkina guddaa fida jechaadha. Maaliif wal amantaatu rakkisaadha. Diinuma kaleessa uummata akka malee godhee, akka malee miidhee, akka malee saamee wajjin hogguu dhaabbattu. Deebitee uummata kee biratti fudhatama argachuun ni ulfaata. Karaa kanaanii karaa siyaasaa jarri amma biyya bulchaa jiran kunillee bu'aa irraa argachuutu mala. Kunoo uummanni kunii isiniif hin lolanii akkuma reefu jennee ergamtuu TPLF fi baandaadha maalii jedhanii uummatallee akka uummanni waan kanaaf hin tumsine akka uummanni humna kana ifitti hin fuune godhuudhaaf bu'aa siyaasaa irraa buufachuu danda'a jechaadha. Gara biraatiin amma uummata Oromoo nagayaa ajjeesuudhaaf maqaa shaneetiin amma namni meeqa du'aa jira. Abbootiin gadaa sun amma maqaa shaneetiin ajjeesanii. Qaroo Oromoo, sabboontota Oromoo, namoota Oromoo jajjabaa ajjeefamaa jira jechaadha wanni kanaani. Kun hundinuu waan egaa TPLFitti hirkachuurraayi dhufa jechaadha agartee jibba hamaa uume jechaadha agartee. Laayisensii ajjechaa uummata keenyattiin ajjeesan mootummaa amma jiruuf kanaaf kenne jechaadha. Maaliif haalli biyya sanii amma walxaxaadha. Mootummaan uummata ajjeeftee shaneedha jetti. Kaan uummata ajjeesee shaneedha ja'a akkitti dhugaa baraniin jiru. Amma gaafunoo warrummaan dabaloonni mootummaatu gabbahanii fi isaaniitiifis wal jidduutti akka isaan godhan dubbataa jiru.
har tokkoonis haqni bahaa jira jechaadha. Ani akka nam tokkeetti Oromooni alagatti irkachuun kun yoomiyyuu bu'aanuu fi sinfinnee bu'aanuu qabu. Maaliif dhimma waloorra dhimma alagaa fardeessina hajuu kuni anumaaf galuu dide. Ammallee taanaan kan rakkoon nutti haa jiru wal moohuudhaaf alagatti irkannamoo diina moohuudhaaf alagatti irkannaa kana deebii guddaa barbaada. Maaliif diina kana diinuma fedhee Oromoon kophaasaa yoo jaarame yoo tokkoome akka injifachuu danda'u ifa godhee jira jechaadha. Amma 2018 Oromoon eenyutti tumseef namni akka namni Oromoodhaaf tumse hin jiru. Humna Tigraay akkasitti sodaatamu san Oromoon harka duwwaa kaasee Maqalee galche. Maaliin godhuu danda'e waan san tokkummaa isaatiin godhuu danda'e. Fakkeenya gaarii ifaa jiruutu lafa jiraa bar. Oromoon kun yoo jaarame humna guddaadha. Oromoon gaafa Afrikaa keessatti humni akka humna Oromoo guddaa hin jiru. Loltuun akka Oromoodhaa loltuudhaa hin jiru. Garuu jaarmaya dhabe uummanni hoggana dhabe jechaadha. Hoggana yuunifaay godhee saba kana geggeessu hoggana sabaatu dhabame. Kasabni hoggana kiyya je'ee jalatti hiriiree jalatti tokkoomee gaafii kiyya galmaan naagaa je'ee jalatti hiriiruutu dhabame jechaadha. Yeroo dheeraa booda adda bilisummaa Oromooti uummanni Oromoo qabsoo yeroo dheeraatiin ka argate instituutiona Oromoon hundi keessatti if argu. Kan silaa Oromoon hundi dhaaba kiyya je'ee wareega qaalii irratti kafalee Oromoo fi Oromiyaa awwaalaan ittiin baase san arragaa caccabsan bittinneessan gandatti galchan jechaadha. Kunuu akkamitti tahee je'ee namni keenya if gaafachaa hin jiru, if gaafatuufis rakkataa hin jiru. Dogoggora godhamerraa hin baratamu. Warri dogoggora hojjetemmoo accountable hin tahani. Akkuma humaa hin hojjetamini amma namoonni meeqa kan badii meeqa hojjete mooraa Oromoo irratti qabsoo Oromoo irratti badii meeqa hojjete qaciisu kun akka waan ara nama haaraa ta'eetu as ba'uu barbaada. Barbadii hojjetneef itti gaafatamaa ta'uu qabna. Accountability fudhachuu qabna. Meeqaatamtu ciisa amma hundi keenya wal beeyna. Hoggu cufa dantaa sabaarra dantaa dhuunfaa dursuu kaayoo sabaarra namoota dhuunfaa leellisuu abalu qajuu argita malee kaayoo Oromoo qabsoo Oromoo seenaa qabsoo Oromoo gootota Oromoo namni maqaa dha'u hin jiru. Arra gootota Oromoo ciccimoo qabsoo kana asiin gaan qabsoo kanaaf wareegaman arra namni maqaalee kaasaa hin jiru. Kaayoo qabsoo kana waa'ee walabummaa Oromiyaa namni dubbatu hin jiru. Waa'ee namoota abalu nama jiru argita. Kunuu seenaa dabreerraa barachuu dhabuu keenya agarsiisa jechaadha. Osoo Oromoon namatti irkatuu barbaade Oromoon namni silaatti irkatu Somaalee ture jechaadha. Qabsaa'onni Oromoo yeroo sanii Somaaleettuu hin irganne bara mootummaan Somaalee lafa Oromoo qabachuuf deemtu san Somaalees loleeti Dergiis lole. Maaliif osoo gaafa san Somaaleetti irkanne hoo haalli silaa ture haalli silaa balaan silaa dhufu balaa biraat ture jechaadha. San hundaa'u Oromoon akka iftahee mirga isaatiif ifii falmatu fakkeenya gaarii tahanii sanirraayis baratamaa hin jiru jecha. Amma qabsoon Oromoo sharafa yeroo takka Amaaraa wajjin, yeroo takka Tigraay wajjin, yeroo takka Habiraati wajjin sharshaaroo kana keessaa bahuu dadhabe. Sabni kun mirga abbaa qabsoo argachuu dadhabe. Akkuma fedhan waanuma fedhan murteessanii itti dhiyeessu saba mari'achiisuu dhiisanii waanuma fedhan murteessanii itti dhiyeessuutu balaa hamaa kana keessa saba kana galchaa jira. Wanti kun irraa dhaabbachuu qaba. Sabni kuni mirga abbaa qabsoosaa argatee hiree isaa murteeffachuudhaaf hojjetu qaba malee akkuma argan hara fedhan harkisanii bubbutuchanii kanatti laamsheessanii saba kana namni isan geenye akka isa bituu taasisuun kun dhaabbatu qabaan kajuun qaba. Amma fakkeenyaaf PP arra abaarru tana aangotti akka isaan dhufaniif warri sababa ta'e qabsaa'ota bilisummaa Oromooti, jaarmiyoota bilisummaa Oromooti. Ka injifannoo uummata isaaniitti biyyatti galee uummata isaanii qabachuu dadhabanii osoo achi anaa durataa anaatu abbaa qabsooti, anaatu abbaa qeerooti, anaatu qabsoo godhe je'ee achi saba wal nyaachisu jarri kun aangotti ol bahanii har'a saba keenya ajjeesaa jiran jechaadha. Kufaatii san ka sababa ta'e jaarmiyoota bilisummaa Oromooti har'a meeqaatu waan saniif accountability fudhate hoo jenne hin jiru jecha.
Injiru humaa hin taane akkuma waan humaan ta'ini. Injifannoo uummanni wareega qeeroo yaangi dargaggoo 5,000 itti wareegee injifannoo uummanni argamsiise asii alarraa wal qabatee itti galee harkaa balleessee arrallee uummata alagaa jalatti kuffisee arrallee gadadoo biraa keessa galchee jechaadha. Kana laalaa hin jiru Oromoon. Waan hojjennu irratti badii hojjenne irratti yoo itti gaafatama hin fudhan accountable yoo hin taane akkamitti waan dabre irraa barachuu dandeenya? Akkamitti sababa akka buunee sabaaf qabsoofne jechuu dandeenya? Badii hojjenneef itti gaafatama fudhannu. Aminummaan keenya eessatti ree sabaaf? Kana hunda ilaalamuu qabaa kajuun qaba Dr. Bayaan. Mee asirra waa jedhu. Ayyeetti dabala. Amma wanti amnee jedhe kun waan guddisee beektaa qabsoo Oromoo keessatti ilaalamuun irra jiru dhaabatee amallee Oromoo of ilaaluu irra jiru. Pepeeni poolikaa jabaa taphatte irratti waan amma ta'e kan walkeettii amma jarree Tigree waltaan kanarratti CDF maanii waltaan kana namni poolikaan aartii taphatte namoota kana caalan siyaasaan. Yakka isaan hojjetan waan sabni Oromoo beeku ilaa kunootii jedhaniin jarri kana godhaarti. Waan sabni argu miti. Sabni soba jedhee waan hin dandeenye dhugaa jedhee waan namni fudhatu jedhanii. Ilaa kunoo diina si nyaachee waliin akkana godhanii. Ilaa kunoo kalee harka si mure waliin akka godhan. Ilaa kunoo kalee akka dhijoon kan godhan. Waan sabni ija isaatiin argee xannoo sabaa yoo mul'atu sabni dhugaa jedhee fudhata. Dana kana amma akka loltu kana akka honnootiin ilaala garagalee. Maaliif diina kiyya wajjin taate ilaala Araabiyaan? Qawwee qabatuun nama bilisa baasuu miti. Siyaasa bilisa nama baasu. Qawwee ka ajaju siyaasa. Siyaasaan qawwee siyaasaan qawwee siyaasaan ajaju. Qawwee siyaasatu qawwee ajaja. Keenya siyaasa qawwee ajaja jedhee fiigama. Hojjetee hin danda'u. Kanaaf rakkinni isiin uumaa addaan isaaniifu sabaafu isaan addaan baasaa. Waan ma'oon jedhe isaanii. Kamaan dhaabni waraanni loltuun sabaan hin gargaaramne akka qurxummii biyyaa baatee jira. Deemee turii dafee hin dhumti jira dhaabattee jira. Bakkee hedduu ta'eera kun ammoo bakkee hedduu ta'eera biyya akkanaa kanan goone irratti argitee ta'eera bakkee hedduu keessatti. Amma wanti diina hirkatu kun yeroo dheeraa dhufeera dhaabatuma deebi'e. Dhaabatuma dadhabee diina hirkachuun kun bee. Addaa miti bara kudhanii dhaaba hirkachuun kun maal jedhu Oromoo addaan diige ammoo. Isaan itti hirkatu Oromoo abbaa addaan diigu. Fakkeenyaaf bara 1987 Tigree wajjin Yuunaayitid Firoontii uumna jedhanii akka ofiisiin yoo Suudaan hin ture. Oromoon bakkee lamatti biyya Ameerikaa kana keessatti hin ta'u jedhanii Tigreeniif mangistuun tokkuma lachuu tokko lachuu jedhanii didan. Warra isa gargaaruu walii akkuma amma akka ta'e kana haala kun teekki jedhanii waliin deemantu jira. Kadii danjaa ekspirooti addaan baay'e. Kuma lama keessa ajandaa nagaatiin dhufe. Tigreef dhiyaate. Akka inni tuuta wal mormii da'amee didanii muunni sun didee 201 irratti addaan baay'e. Namni sabni kun 2006 deemanii dhaqanii maal godhanii dadhabamnaan jiitii gochi amma booda dhalatan 2006 irratti. Deeman inni illee uumaa fiduu hin kufan. Deemanii 2015 maanootii midhaan jedhanii dhaqa. Odoo Oromoon lafa jiru. Oromoo dhaaboonni odoo lafa jiru. Namoota gara biraa Oromoo ala ta'e wajjin tokkummaa uumuuf tattaafatu yeroo hundaa. Inni illee hin kufe kunoo akkuma argitan. Amma fiiganii kunoo ammaa kun ammoo keessattuu ajaa'iba. Ammaa kun Itoophiyaa ofiin jedhaniiti. United Front of Ethiopian jedhama. United Front of Ethiopians Federalist Confederation Itoophiyaa jedhanii beeku. Ufumaanuu maqamtii isaanii tom Itoophiyaa ta'e. Oromoo iyyuu miti jarri kun keessaa wajjin ta'e amma. Maqaa Oromootiin hin goone Itoophiyaa jedhanii ta'an. Mee nutti amma moontii amma kana sabni Oromoo amma kana yoo maal jedhu sabni Oromoo bee qabsoo safaru Itoophiyaa jedhee dhume an orbiitti kiyya Oromiyaa biyya kee olee baafee dhume kunoo Itoophiyaa jedhanii Tigree wajjin deebanii tokkummaa uuman Oromoon Tigree Oromoo akkamitti kana wajjin dhaaban United Front of Ethiopians Federalist Confederalist jedhanii dhaabatan argitaa. Adoon kellu vision isaan qabanu Itoophiyaa san jiraachisu tamililiki isaan jiraachisu ijaarsa miliki Oromoo
sanyii duguuggaa Oromoo irra raawwatan ijaara isii tiksu jechuu kun beeku. Hubatu nurra jira kanneen argitanii kanaaf Oromoon taa'ee wantu kana taa'ee rakkinni Oromoma rakkinni Oromoo Tigiree miti rakkinni Oromoo Amaaraa miti rakkinni Oromoo Eertiraa miti rakkinni Oromoo warra akkanaati obsoo Oromoo keessa peneteetii godhee jira. Amma fakkeenyaaf mee fuudhu. Ayyee Obboo Leenjisoo egaa akkas ta'eetiin jedhe walii galteen warra biraa waliin Oromoo alatti akkuma reef jettan CUD warra birallee amma dhiyootanallee TDF warra adda addaa waliin godhamu kuni uummata Oromoo addaan qooda uummatallee immoo akka waraana biran dhaabanne godha ka jedhu kana irraa argine kana irraa barre. Kanaaf mee gaafima dhumaa akka nuuf ta'uuf mee falli isaa maali? Malli maali? Uummata irraa garagalchan kana bahara qurxummii irraa goysuu barbaadan kana akka uummanni amma deebi'eeti waraana fudhatee qabsoo Oromoo kana fudhatee naaf qabsaa naaf lolan jedhaniitiin fudhataniitiin jedhani maal godhuu qabama jettanii yaaddu qabsoo kana daandii qajeela irratti ka waraanuuf immoo uummatallee wal fudhachiisaniitiin akka daandii tokko irratti kana maraayyuu fuula tokko irratti kaayoo tokko irratti deebisuu fi gara fuulduraatti illee qabsoo tanallee balaa akkanaatirraa dandamachiisuuf maal godhamuu qaba? Mee isin lachuu kanarratti yaada godhadhaati gaafima kanaan wannoo goolabna marii kana. Meetti dabaluu wanii takka laala. Ani akka kiyyatti gaa amma fakkeenyaaf namni hedduun waan kanarratti. Ayyee Leenjisoo fudhadhaati achi Obbo Mahaamad itti taranii tintama dhumaa goona achumallee yaada keessan dhaamsa keessan kanumallee walumatti qabaati bakkuma tokkotti. Bareeda. Yaadni kun Oromoon akka sabaatti gattaa'ee haasa'u irra jira. Ka balleessaa muru ure akka sabaatitti. Akka gurmuu akka gosaa adda gandaa akka naannotitti miti. Qabsoo Oromoo ka jagnoonni Oromoo itti dhuman. Qabsoon Oromoo dhaabee keessa baane lafaa taateeti miti. Oromiyaa adda jennee maappii arginu tuni lafaa ofiin dhalatteeti miti. Dhiigaan argamte. Qubee dhaabee qubee yaanii itti haga yuunivarsiitii ittiin baratama dhiigaan argatte warra darbe sanii ni. Akkuma mammeen jedhe isaanii namni maqaa isaanii kaasu hin jiru. Maaliif ofii barbaadu. Oromoon gattaa'ee warra badii hojjate kana itti murteessuu irra jira. Fakkeenyaaf mee fudhu gaafii ibsaa fudhu. Adda bilisummaa Oromoo keessatti waggaa 8 biran darbitu. Gadaa Oromoo keessatti waggaa 8 biran darbitu. Namichi kun 20 hagamiirra jira dhallee. Monarkii miti. Ammallee dhiigee sun biyya seenee dhiigee ammallee. Dur ala dhiigaa ture ala dhiigaa. Goobana jennee haasofnaan jiru. Goobanni olaanaan kanaa beeku. Goobanni durii maal hojii? Goobanni durii dhiigi jissee. Laalu Oromoo amale diteeli laalu waan didi goobanni anu hunda anu abaaraa hoggaa dheeggaa itti baarressaa ture. Maal yoo adda deebee laalu goobanoonni warra harka kennate kan goobanni goobana caalu kanniin. Kan saba Oromoo dhaaba Oromoo qabgafi Oromoo bale isa abaaruu danda'u bakkee dhaabsuun kana ballee bakkee baasuu irra jira. Ifa ta'uu jira Oromoo waliin dhufuuf. Akkanaa baadhattee dugda irratti qabsoo Oromoo deemsisa jechuun abada waan hin danda'amne. Maaliif namni abbaa kee ta'e haadha ta'e obboleettii ta'e obboleessa kee ta'e kan yakka Oromoo irraa hojjette gabbaateetti buyya. Namooti gariin himan. Kuni rakkina guddaa nutti uume. Fakkeenyaaf mee fudhu. Duruma Oromoo gaafa kufu. Gadaan Oromoo gaafa kufu. Oromoo maaliin ka kuffise? Namni isa haasa'u hin jiru. Gadaa Oromoo irraa ciifanii hennaa kingidaamiin bakkee hunda ijaaramee sirna jijjiiran. Warruma sirna gadaa Oromoo san jijjiiran minirkitti harka kennate deebee ammoo. Isaan tami goobanan jedhamneen himee natti himaa. Warruma gadaa Oromoo jissee ofii nugusa fiudaalitti jijjiiramee lafa ofii godhatee saba daba irraa fudhate santu gaafa milik dhufe tokko ta'anii lolatu irra milikti harka hinnatan gabbaran. Horii sanii warra lole kaan Oromoo hin gabbaru jedhu horii isaa itti jissan sanii lole bidhaqee. Kun beekamu irra jira. Oromoo dhugaa ifa haasa'uu danda'u jira. Dhugaa yoo naasofne sobaan dhiyeessaa kennee hin dandeenyu. Goobanoonni jara bulguroota isaan. Nama amma hin arga abbaa Jifaarii hin faarsu arga.
Abba kafaan argita. Oromoota be profeesoroota argita. Maqaa hotti isaa maal. Namichi kun kan duraan durse nugusoota Oromoo san keessaa harka kennatee nugusi milikitti harka kennee karaa nugusa karaa goobanaatiin hin dhufne. Goobanni nagoosheetti godhe malee hin lolli dhiiga hin jissine naannoo san ibbe. Maaliif akka gooban abaarama? Ka abaaramu nugusoota isaan saba of jalaa qabu biyya of jala qabatanii jiru. Isa qabatanii saba sanii biyya sanii tokko godhanii ofiillee tokko ta'anii odoo lolaanii addaas hin jiruu dandeenyaa ture. Kana argitanii namni keenya dhugaa yoo hin dubbanne dhugaa dhosanii adda namoota san nugusoota akka jaban laalu warri bee akka yoo dhugaa nuu laaltanii nugusoonni sun adda garii inda haga dhufee warra Haile Sillaaseetiin wal fuudha gaheeraa bee. Faamilii nugusaa ta'aniiran horreeddi achi irraa deemanii kiristinnaa mirikfa warra kaasa jiraa bee. Isaan abaaruu irra gooban abaa gooban homaan goone. Goobani nagoosheetii hin godhe. Kun hundaa goobanoonni hagamii hagam kalaaf jiru. Kaadhaa ammallee odoo kunoo lafa jiru. Oromoo ifaaf ifa dubbatee yoo jedhe rakkoo jettu gabbaasee butuchee yoo dubbate rakkina ofii keessaa ba'a. Dhossaa odoon dubba dhossaa namni baay'ee dubbatu hin jiru. Dhossaa eessaa dubbachuu hin dandeenye. Kanaaf ani na fakkaatu kan duraan dursaa Oromoon wal ta'ee haasa'u irra jira. Tokkummaa achi wanti dhuftee dandeettu hin jirtu. Badii guddaa dhufuuf deemaara. Oromoo addaan qoodamuuf deema. Akka amma deemamaa jiru kanatti Oromoon bakka hedduu deemu qaban of deema. Akkuma yaadda Amaaraa tokkodha yoo argitu maali. Shawaanii fi Wallaggaan kennatu waan adeemtu iyyuu jetti. Akka kayya fa'aa argitaa beektaa miidiyaa isaanii irratti. Warroo kan kun isa akka naannoo amma naannoon kan amma gaita harka naannoo kana lamaan. Dhugaan yoo dubbanna kaa'e. Shimallis waan haasuun argita. Odoo Shimallis achi jiru Oromoon tuulama adhallee naannoo Finfinneetti deemama. Inni maal godhachi naannoo isaa naannoo Oromiyaati egaa yaami maaliif buqqaa? Tuulamaan gaafa milik qabate irraa haga adhallee buqqaa jira. Buqqaati saba sanii irraa dhaabatee hin beekne. Naannoon gadi biraa beektaa? Maali eenyu needaretu eenyu ka Nasir Arfaatiin needaretu dhaqee needaree warra dhaqee bira needaree biyya needaree dhaqee akka isaan bilisa ba'an. Maal jedhee needaree hayee jedhe Nasir jedhe. Anu bilisummaa dhabnee jedhe. Isin garuu lafa dhabdanii jedheenii beektaa? Tuulamaan akkas bilisummaallee dhabe saba lafallee dhabe. Hin buqqaa. Jireenya bara dhaloota irratti uumame irraa bocu adhallee. Maal godhamee bilchiginaan Oromoo? Maal goote OPDO'n kaleessa? Sabuma isaa odoo buqqaa achitti. Oromoon gabbutee kana yoo hin deene maal godha? Ijoollee daa'imman eeggata fitte. Kun akkuma yaalameen jeesaa dhumee fittee lafarraa diinni fittee Tigiremtee akka isaan waliin ta'an ijoollee isaa fixanii. Ilama yaadda. Kunoo jechadhise kunoo jira harki jira gal kunoo warra garbaa kee harki gal lafa Oromoon wal ta'uu dhabu irraa. Odoo Oromoo akka dhufee wal ta'e 2018 akka yoo odoo tokko san ta'e adda wanti dhalattuu dandeenya. Sabni OPDO fi tokkollee jiraatu ture. Akkuma kana ametu jedhe kana argite yaadde. Dhugaa yoo naasofne sobaan deemnee dandeenye sobni badii nama fida qilee nama naqa. Dhugaa yoo haasofte dhugaan hin cittu dhugaan deebitee yoo baatte dhugaa gad dubbannee seenaa keenyarraa qabne adhallee akka yoo qabne Oromoon taa'ee dhugaa isaa Oromoon dhugaa dubba taa'ee walitti himaa beeduun. Taa'ee kootu dhufee jedhee walitti hima achiin booda murtii deema. Amma fakkeenyaaf naa fuudhe handheen gaddama dhu'attu yookaan sikkoo mandoo argu akka asiinitti hojjetan. Abbootii gabaa siinqeetu baaya. Murtii lolallee odantu murtii hin deemta namni tokko si murteessu. Akka beeku asii keessa namni tokko abbaan gadaa lolan murteessu beeku. Abbaan gadaa lolallee murteessu nagaallee buusu. Gaafa sabni sun bahee taa'ee itti murteeffate itti kenne godha dhaqee. Yoo yaadattanii jette milikiin bira dhaqee ture atti abbootiin gadaa dhaqnee bira dhaqanii kana akka nagaan buufnaa jennaan mee kan nagaan buufnu dhaqnee sabaan mari'annaa jedhanii deeban sabni hin dide. Lola fuufan saba murteessa malee ati dura fiidaa ana jettee saba murteessitu kun aadaa Oromoo keessa hin jiru aadaa Abashaa irraa dhaalamte kana yoo dhiibne malee waaga of dura tarkaanfatuu hin dandeenye saba keenya ficcisiifna biyya keenya nyaachifna qabeenya keenya nyaachifna adda Oromoo akka itti hiyyoo biyya keenya argaara kun kanarraan kan ka'e. Kanaaf ani jedhuu barbaadu dhuguma irratti
Oromoon gwataa iyya baay'ee jedhantu jira miti. Lafa jirtu iyya baay'ee baannee dhabamne koottaa hin dubbannaa jedhaniituma gabbanni dubbatu irra jira. Wanti ani shanee ani akka bilchiginaa shanee jettee nama Oromoo shanee ajjee shanee Oromoo ajjeeftu illee barbaadu. Inni kan du'aan Oromoo. Misteekii godhe misteekii godhe. Garuu du'uun isaan irra jiru. Ka wal qajeelfatu Oromoo. Oromoo dhiifamuu irra jira. Dabbii gattaa'e yoo haasa'e akkuma jee dubbii yoo gattaa'e Oromoo tiikan. Ka balleessee irraa deebisa. Malee cadhee nama Oromoo isaanii qowwasi qophaa'anii maqaa nama fixuu kana hubatuu qabna. Keessattuu amma wal bilchigaa nama akka ajjeesan ifaa marga abbootii gadaa akka godhan. Kan gara ofii ajjeesanii sira poolitikaa ismaartii poolitikaa taphatti jedhu kun beektaa. Isaan du'a ismaartii poolitikaan kun addunyaa keessa akka ittiin taphatan. Juu fixuuf jaarma itti taphatte, huttuun itti taphatte, hundintuu bakkee jonoonsaan itti raawwatanii poolitikaa akkanaa taphan. Yakka hojjetu santu odoo ofiin hojjanne siffannis kan hojjetu yoo hojjetes odoo ati homaa hin jenne sirra ka'a. Sabni kan arge kan duraa dubbatetu dhageettii qabaataa beek. Kanatu ta'aa dhallee. Ofii godhanii aamshuudhaan kun amma waa tokko nu mul'isa wanti abbootii gadaa godhan kun. Kan gara biraatiin godhanii shana jedhan kunillee akka isaan godhaaran nu mul'isa. Kana abbootii namoota lamaan hafe isaantu ta'eef argine malee odoo isaan hamne way beennaa. Shanima jennee jedhumna iyyinanullee. Kan darbe hundaa ka godhaaru bilchiginnaatan akka taate nu mul'isa garaa tokkoon. Wallaalina jara ijoollee kanarraan kan ka'e. Kanaaf gattee inni dubbatuun barbaachisa kan jedhu qaban gama kiyyaan galatooma. Ayyee galatooma obbo Mahaamad kanumarratti fi dhaamsa dhumallee ka'achumaan dabarfadhaati marii kennan golobna. Tole, na dhageessume dhaga'ama? Okay, Dr. Baayawaan na dhaga'uun fakkaatu. Gaariidha jechuu galatooma. Leenjisoo akka gaariitti goolabee jira. Wanni dhaamsinii qabnu beektaa namni Oromoodhaaf hin qabsaawaa jiru hundinuu qabsoon kun qabsoo saba Oromoo ta'uu hubatee saba mari'achiisuu qaba qajuun qaba. Fakkeenyaaf amma Tigree wajji dhaabbachuun kuni amma Tigree kana sabaa fi sab-lammoota naannoo sanii hundaatu Tigree lolaa jira. Amma namni keenya yeroo Tigreedhaa wajjin dhaabbatu saboota biraa wajjinis rakkina keessa galee jechaadha. Warra Tigree jibbu hundaa wajjin, Afarii wajjin, Somaalee wajjin, Sidaamaa wajjin hunda uummata silaa dursinee walitti dhiyeenya qabnu wajji rakkina keessa galee jechaadha. Jarjaraniituma qaanii har'uma gaa Tigree wajji hiriirreef boru aangotti baana jechuu osoo hin taane tarsimoo qabsoo Oromootiin ilaalamee fedhii fi hawwii uummata Oromootii wajji yoo deemame milkaa'uu dandeenya. Maaliif qabsoon kun qabsoo saba kanaa waan ta'eef saba kanarratti hirkannee qabsoo goona waan ta'eef saba keenya irratti hirkachuu adeeffachuu qabna. Alagaanii yeroodhaaf si wajji dhaabbata gaafa dantaan isaa guutamte meebii sittuu garagalee si miidhuu mala hin beekamu. Gara biraatiin ani wanni maayyee irratti dhaamsa gabaabaa dabarfachuu barbaadu ni argina gaama waa hedduu arginees waa hedduus keessa turre. Akkuma duraan jenne akkuma Leenjisoo jedhee diinni guddaan Oromoodha Oromoodhuma. Waan qabata Habashaa, Amaaraa, Nafxanyaa maalii jenna malee ifumaaf diina walitti tahaa jirra. Ifumaaf wal gaadine, ifumaaf injifannoo argannellee wal harkaa buufnee walitti taphataa jirra jechaadha. Kuni dhaabbatu qaba. Waan itti amannu qabna jechaadha. Kaayoo qabsoonuuf qabna jechaadha. Kaayoon an qabsaa'uuf san namni hundinuu isaaf qabsaa'uu qabaa. Akkaan yaadutti yaaduu qabaa kajuu dogoggora. Namni akkatti yaaduu qaba, anis akkatti yaaduun qaba. Yoo inni waliin nu galchu jiraatte immoo walitti haasoinee dantaa saba keenyaa jiddugala godhanne irratti waliin hojjannee saba kana rakkina kana keessaa baasuu dandeenya. Walabummaa isaa argamsiisuu dandeenya. Kanarratti dura mirga Oromummaa walii kabaju, mirga Oromoodhaaf qabsaa'uu walii kabaju, dantaa saba keenyaatii fi biyya keenya Oromiyaa irratti immoo teenyee waliin mari'annee garaagarummaan qabnu akka jirutti jiraatullee dantaa sabaatiif akkatti waliin deemuu dandeenyu tokko uummachuu danda'uu qabna malee bifa amma wal balleessaa wal abaaraa Oromummaa walirraa mulqaa
akkaan ani yaadnetti hin yaadne diqaala Oromoo miti jecha biyya jaaruu hin dandeenyu. Biyya jaaruun waan guddaadha. Waan biyya sanirra jiru hundaaf kabajaa qabaachuu qabda. Jaalala qabaachuu qabda. Kanaafuu mee waan ajaa'ibaa takka laali. Oromoon kun uummata dimokiraataa gadaan bulaa jechaa jirra. Akkasiis ture. Garuu diktaatarri hamaan akka Oromoo keessa jiru bakka biraatu hin jiru. Kun yoo maaliif ta'e aadaa fokkata Amaararraa dhaalle jechaadha. Aadaa wal balleessanii aangootti dhufuu kunis dhaabbatu qaba. Oromoon akka sabaatti taa'ee mari'atee garaagarummaa qabu waliif kabajee dantaa Oromiyaatii fi Oromoof waan irratti waliigalu tokko lafa kaa'atee dura hin deemu taanaan waliin hin deemu taanaan ni badaa. Kanaafuu balaa kanarraa if oolchuudhaaf eenyullee eenyuun caalu eenyullee eenyu caalaa qabsaa'aa miti eenyullee eenyu caalaa sabboonaa miti. Haa ta'u immoo kaayoo adda addaa yoon anamoo walabummaa Oromiyaatiif qabsaa'ee kabiraa akka biraatti yaade hamma Oromiyaa jirutti hamma Oromoof qabsaa'utti waan waliin galchuu irratti walii gallee saba kana rakkoo fi gadadoo kana keessaa baasuudhaaf hojjechuu qabnaa kan hojiin qaba. Dr. Bayaan hedduu galatoomii nuuf eeruu keetiif. Ayyee keessummoota kennaa marii kenna asumarratti xumurra waan asitti argamtanii marii bareeda kana gootaniif galatooma isiniin jedha. Galatoomatiif. Fayyaadee atis hedduu galatoomii. Ayyee daawwattoota kennaa qophiin kenna kana fakkaata haga qophii biraa.